Waa'ee nagaa nu bulcha nagaa nu oolchu. Amaan nurraa qabu. Biyya keenya biyya nagaa nu godhu. Oromoo teenya nu bilobsomsu. Afaan tokko nu godhu. Waaqayyo akkanumatti walitti dhufne akka waliin haasofnu kanatti lafarratti illee Waaqayyo tokko nu godhu. Hoggaa baay'ee garboofne garbummaa kanarraa Waaqayyo ammallee bilisa nu kennu. Hundi keessan nu afaan tokko ta'a. Namni afaan tokko ta'e alaa gala afaan tokko ta'a. Ammallee baay'ee nu afaa wal'aasoo hin calqabne malee itti fufne ganaadha. Ganaa saaqaa jirraa ammallee qeerroon keenya qarreen teenya akkuma kaleessatti eegaa isiniin jedha. Namni bu'aadhaan addaan nu hiiku ammallee Waaqayyo addaan haa hiiku. Hamaa keenya nurraa qabu. Tolaa nutti haa qabu. Oromoon tolaadha ammallee tolaa nu haa godhu. Bakkee hafee Waaqayyotti haa guutu. Nuuf olcha. Waaqa nagaa nu olchite nagaa nu bulchi. Oromoon ufaa beeytu. Wal haa beeytu. Tokko nu haa taasisu. Warra waan tokkummaan qabu argatu Rabbi nu haa taasisu. Jibbaa Rabbi nurraa haa kaasu. Hiyyummaa Rabbi nurraa haa kaasu. Abbaa biyyaa Rabbi nu haa taasisu. Biyya teenya irratti qabeenya keenya irratti Rabbi abbaa nu haa taasisu. Waan walii gala keessa jiru Rabbi nu haa hiru. Jibbaa Rabbi nurraa haa kaasu. Oromoon hundeen Oromoo takalee argitanii Haaji Aadam Saaddoo xalahaa fuula 41 itti nyaatan isii tana isii dhugaati isii tana biyya teenya irratti Rabbi abbaa nu haa taasisu. Rabbi abbaa nu haa taasisu. Rabbi tokko nu haa taasisu. Rabbi jibbaa nurraa haa kaasisu. Caahaa biyyatti Rabbi nu deebisee biyya caahaa jala Rabbi haa deebisu. Caahaa bilisummaa Rabbi nu haa godhu. Gadaan gadaa bilisummaa. Gadaan gadaa bilisummaa. Gadaa walii galtee. Gadaa tokkummaa. Tokkummaa maal qabdi? Bilisummaa qabdi. Warra bilisummatti gahu Rabbi nu haa taasisu. Akka kana waa inni jaba nu haa jedhu. Akka kana waa inni jaba nurraa haa jedhu. Gadaan roobaaf nagaya. Biyyi argitanii quufaa fi gabbinna. Waan ani irraa hir'ise waan itti haa guutu. Yaa Rabbi nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Yaa Rabbi nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Abaawoon galeemi. Ka alaabaa qabdu alaabaa ka keppii qabdu keppiidhaan qoricha butaatiin naas himadhume. Tokkummaa Oromoo kana hin cimsina warra jettan harka wal qabadhaan agarsiisa. Namni harka wal hin qabatin sabab sablammii taatee namni tokkummaa kana hin cimsan jedhiin Oromummaarraa waan qabdu biyyaa waan qabdu. Nama tokkummaa qeerroo diigu Rabbi haa diigu. Nama tokkummaa Oromoo diigu Rabbi haa diigu. Nama tokkummaa sabab sablammii diigu Rabbi haa diigu. Nuti ilmaan Waaqoo guutuutti ilmaan Haaji Aadam Saaddooti ilmaan Koroneel Aliyyi Cirriiti hin sodaannu. Ilmaan Waaqoo guddanne gabrummaa hiddaan buqqaasuu kutanne. Ilmaan Haaji Aadam guddanne gabrummaa hiddaan buqqaasuu kutanne jedhame. Gabrummaa hiddaan buqqaasuu kutanne. Diina hundee balleessuu kutanne. Yaa Rabbi walitti nuu dhaabi. Yaa Rabbi wal nu jaalachiisi. Mee ati marti harka kee uladhu maaltu urgaaya Oromoo urgaaya jedhe. Oromootu urgaaya. Yaa Rabbi waliin nu urgeessi. Yaa Rabbi waliin nu galchi. Abaawoon gale ilmaan Haaji Aadam galte. Yaa Rabbi nu sifeessi. Yaa Rabbi bakkalcha kana ka bari'ee bakka ga'u godhi. Yaa Rabbi bilisummaan nu baasi. Abba Oromoon abbaa biyyaati. Abao adda bilisummaa Oromoo jedha. Abbaan biyya Oromoodha. Yaa Rabbi waliin nu galchi. Alaa nu galchite waliin nu galchi. Haasawallee dheeradhe umrii dheeradhu naan jedha. Umrii dheeradhu jedha. Yaa Rabbi waliin nu dhaabi. Yaa Rabbi wal jala nu oofi. Filannoo barana warra moo Rabbi nu haa godhu. Galatooma. Baga irra geenye. Baga gammanne. Guyyaa kana arguudhaaf jaallan hedduun guyyaa kana arguudhaaf
jaallan hedduun gootonni hedduun beektonni hedduun qeerroon hedduun kun bosona keessatti kun baddaaf gammoojjii keessatti kuuwwan ammoo ispaaltii irratti falmaa karaa nagaa soo geggeessan wareegamanii nu biraa dhabamanii guyyaan bareedaan kun sirni miidhagaan kun kan duraan diinni asitti mari'atee nu adamsuuf karoorfatu nuun kun immoo har'a asitti wal geennee galata jaallan sanii ittiin galchuudhaaf injifannoo isaan nu argamsiisan tikfachuudhaaf as ga'uu keennaaf baga gammannee gammachuun keenna dachaadha. Kana gochuuf immoo isaan san yaadachuun imaanaa isaanirraa fuune san galmaan ga'uun waan barbaachisuuf yeroo tokko ol kaanee akka yaadannu kabajaan isin gaafadha. Galatooma kabajamtoota hogganoota adda bilisummaa Oromoo koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo jaal Ibsaa Naga'oo koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo jaal Jabeessaa Gabbisaa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo jaal Atoomsaa Kumsaa miseensa gumii sabaa jaal Faaxee Ahmad miseensa gumii sabaa jaal Dachaas Rooba qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo maanguddoota jaarsolii biyyaa abbootii gadaa keessummoota guyyaa kanaa hunda akkasuma koree godina kanaa kan adda bilisummaa Oromoo koreelee aanarraa haala kanaan jessuuf dhuftan hayyoota yuunivarsiitii Madda Walaabuurraa dhuftan barattoota yuunivarsiitii Madda Walaabuurraa haala ayyaana kana nuu midhaagsuuf asitti argamtan hundi keessan baga gammanne baga irra geenne isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan guyyaa kana waa hedduu haasa'uu hin danda'u. Waan tokko tokko garuu irraa jechuu barbaadu guyyaa kana waa lamatu nutti dhagahama. Inni duraa gammachuudha. Gara tokkoon immoo gadda. Gammachuun keenna jaallan halkanii fi guyyaa qabsoo bilisummaa Oromoo kanarratti lubbuu isaanii kitimanii ifaajeen isaanii osoo lafan badin hafee fi guyyaa gammachuu kanaan nuun ga'aniif baga gammaddan maatii wareegamtootaas baga gammaddan qabsaa'onni Oromoos baga gammaddan qeerroowwan Oromoo isiniin jedha. Kan xiqqishu nutti dhagayamuuf gaddi keenna gootonni sun hayyoonni sun ummati Oromoo akkanatti wal dhaga'ee ummanni Oromoo akkanatti wal ijaaree galma magaalaa Roobee keessatti waan qabsoo Oromoof mari'achuu osoo gootonni sun arganii waan jedhuuf gaddi nutti dhagahamu kana gadda san immoo gammachuutu caalaa ammas irra deebi'ee baga gammanne baga gammaddan isiniin jedha. Akkuma jalqaba haasaa kiyya irratti jedhe waan guddaa haasa'uu hin fedhu waajjira banannee waajjirri kun waajjira ummata Oromooti waajjira keessanii isiniin baname isiniin tikfama amaanaa isinitti jenna. Kabiraa keessummoota hedduu qabna dhaamsa hedduu dhagayuu qabdanii nuun asitti walitti hafnee waliin haasofna dhaamsota silaa jiru akka dhageeffattaniif walirraa fudhattan jecha haasawa guyyaa kanaa kan nuu godhan koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi gaafatama siyaasaa ABO jaal Jabeessaa Gabbisaa naaf himadha. Gammachuu guddoon na dhagahamee jira. Baga gammaddan. Yeroo darbee simannaadhaaf bakka kana dhufnee ummati naannoo kanaa kabajaa dhaaba kanaaf qabuuf jecha hedduminaan bahee qophii hedduu taasifatee nu simachuuf ture.
warri dimookiraasii ija keessa laaluu hin barbaanne sirna baniinsaa sun dhowwanii uummata keenyaa waliin akka barbaannu sunutti tu waliin argin of booda deebine. Ogguu of booda deebi'uuf deemnu jaallan jajjaboo akka hundeefaa qabnaa koree jajjabduu adda bilisummaa Oromootu jiranii Haaji Bunkii fa'aa jiranii jabees deebitee dhuftaa jabaadhu naan jedhanii deebi'ee asitti dhufuu kiyyaaf guddoo gammadee jira gabba gammaddan. Uummata Baalee uummata bakka gadameessa qabsoo adda bilisummaa Oromoo Baaleen handhuura adda bilisummaa Oromooti. Ilmaan keessan hedduu qaqqaalii dabarsitanii dhaaba kanaaf kennitanii dhaaba kana jiraachiftanii asiin geessanii guyyaan kun kan keessanii baga gammaddan. Uummata keenya amna dheeraa deemnee as geenye jirra. Amina wareegama hedduu nu kaffalchiifte. Amina hidhaa hedduuf nu saaxilte. Amina hiyyummaa amina qeerraa buqqifamuuf nu saaxile. Amina wareegama hedduu nu kaffalchiise deemnee as geenye jirra. Har'a imala sana amina sana kaayyoo jaallan irratti wareegaman mirkaneessuudhaan xumuruuf baatii ja'a nu fuuldura jira. Baatii ja'a booda biyya kana keessatti filannoo gaggeeffamuuf deema. Filannoon biyya kana keessatti gaggeeffamuuf deemu filannoo irratti imaanaa jaallanitti mirkaneessinu. Filannoo irratti kaayyoo jaallan nadhiifa irra wareegaman itti mirkaneessinu waan ta'eef baatiin ja'an nu fuuldura jirtu baatii hedduu jajjabduudha. Hawwiin bara dheeraaf nu qabaachaa turre wareegama jaallan baroota dheeraadhaaf baasan kan itti mirkanooftu baatii ja'a booda waan taateef baatii ja'a booda ummati Oromoo aangoo bara dheeraadhaaf barbaadaa ture abbaa biyyummaa bara dheeraadhaaf gaafachaa ture dimookiraasii mirga hiree murteeffannaa baroota dheeraadhaaf dheebotee wareegama guddaa irra baasee tikfachaa ture guyyaatti mirkaneeffachuuf deemu ta'a. Guyyaa sana dhaqqabuun ammoo ammallee bu'aa bayii hedduu keessa akka deemnu nu dirqiti. Kanneen mirga uummata Oromoo ijaan arguu hin barbaanne kanneen uummata Oromoof jala dhiitanii saamaa fi cunqursaa jiraatan guyyaa sana ija diimeffatanii ilaaluu jiran. Kanneen mirga uummati Oromoo hagammaa argate dhabamsiisanii bara dukkanaa sunitti of booda nu deebisanii nu balleessuu nu cunqursuuf nu saamuu baratan karoora hedduu baafatanii nurratti hojjechuu jiran. Balaa kana if duraa kaafnee amina gara bilisummaatti godhaa jirru kana dura gufuu adda addaa dhaabanii boolla adda addaa qotanii kanneen nu gufachiisuu barbaadan dura dhaabbannee akeeka jaallanii akka milkeessinuuf dirqama ulfaattuu dirqama murteessituu fuuldura keenya jira. Dirqamni ulfaattuun fuuldura keenya jiru naamusaaf sansakkaa qabsoon yeroo ammaa barbaadu eeggachuu danda'uudha. Kanneen keenya gariif jechooti nu arma dura dhimma itti baaturrellee hin jijjiiramne. Carraa kana dhimma bahee haala qabsoo adeemsa qabsoo addi bilisummaa Oromoo filatee hojiirra oolchuuf hojjechaa jiru kana milkeessuudhaaf naamusaaf sansakkaa yeroo kamuu caalaa eeggachuun murteessaa taati. Bifoota adda addaatiin carraan margame kana harkaa nu buusuudhaaf
hedduu hojjetamaa jira. Qeerroof qarreen Oromoo yeroo isin tasgabbiidhaan naamusaaf sansakkaa safuuf ooda Oromoon ittiin hojii hojjetu sana ittiin tiffattanii adda bilisummaa Oromoo kallacha keessan taasifattanii jabina naamusa duraan argameen beenneen jala hiriirtan har'a. Naamusa sansakkaa keenya hin tiffannu yoo ta'e carraan nama harka nu geesse carraa nuti kaayyoo jaarmiyaa keenya adda bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf of fuulduratti eegaa jirru salphaatti nu jalaa fashaluu dandeessi. Kanaaf qeerroof qarreen Oromoo naamusaaf sansakkaa guddaatu isinirraa eegama. Fakkii dimookiraasii, fakkii qabsoo karaa nagaa, fakkii qabsoo seera biyya kana irratti hundaa'e tiffatuun dirqama keessan olaanaadha. Waraqaa eenyummaa addi bilisummaa waraqaa boordii filannoo addi bilisummaa Oromoo fudhate mirgaaf dirqama baatee deemuu qaba. Mirgaaf dirqama baatee deemuu qaba. Mirga qofa hin baatu dirqama baatee deemuu qaba. Ilmaan Oromoo marti ijaaramanii karaa nagaatiin mirga isaanii falmachuuf waraqaan boordii filannoo kun mirga heeraan nuu kenne seeraan nuu kenne qaba. Dirqamni waraqaan boordii filannoo kun baatee deemu ammoo naamusaaf sansakkaa qabsoo karaa nagaa eeggachuudha. Kana ta'uu baannaan jaallan waraqaa boordii filannoon amma qabnu kun ka ittiin ayyama walgahii kanaa ittiin arganne kun salphaatti of booda nu duraa deebi'uu dandeessi. Waraqaan kun of booda nu duraa deebinaan ammoo carraa nuyi amma akka killeetti qabnee ittiin deemaa jirru kun nu calaan lafa fuutee caccabuu dandeessi. Dimookiraasii of fuulduratti eeggachaa jirru kana ittiin milkoomnee aangoo uummata Oromootti deebisuuf sirni biyya kanaa tumetu jira. Sirna biyyi kun tume keessatti hojjechuu danda'u qabna. Haga sirna nuuf ta'u fuulduratti tolfannutti. Carraa nu fuuldura jiru kan harka galfachuuf qooda guddaa ka qabu ammoo qaama mootummaati. Qaama mootummaa keessaa humna waraanaa, humna poolisaa fi mana murtii dirqama ulfaaltuu fuuldura isaanii jira. Utubaan dimookiraasii qaamotii mootummaa sadan kaseera tuman, kaseera gilgaalaniif kaseera hojiirra oolchan olaantummaa heera biyya kanaatiin bitamuu qaban. Ilmaan keenya waraana biyya kanaatiif poolisa biyya kanaa keessa jiran carraa kana dhimma bahee qaama amna dimookiraasii ummata Oromoo akka isaan ta'anii yaamicha godhaaf. Amna dimookiraasii qabannee jirru kana milkeessuu yookaan gufachiisuuf humni waraanaaf poolisaa gahee guddaa qaba. Humna poolisaaf waraana mana murtii biyya kanaarraa ka eegamu qaamni kun sadan bilisa ta'anii seera biyya kanaarratti hundaa'anii jaarmiyaalee siyaasaa hunda walqixa tajaajiluuf aadaa kalee baratan sun yeroo isaan of boodatti dhiisan har'aa bor miti. Bifa kanaa yoo deeman seera heera biyya kanaarratti hundaa'anii dorgommii kana utuu hin baabsine qaamota siyaasaa dorgommii siyaasaa keessa jiran kana walqixa ka tajaajilan yoo ta'e hojiin isaanii borillee mirkanaa'aadha. Hojiin isaanii borillee mirkanaa'aadha. Jaarmiyaan barbaade filannoo haa mo'u, mootummaan fedhe haa ijaaramu, qaamoti kun sadan
jaarmiyaalee siyaasaa walqixa ka tajaajilan yoo ta'e hojii dhabna jedhanii waan isaan yaadda'an hin jiru. Garuu akka kaleessun yoo ta'an humni dimookiraasii humna guddaadha, namni dura dhaabbachuu hin danda'u. Humni uummata Oromoo Waaqa gaditti humna guddaadha. Humna kanatti of madarsuu malee humna kana dura ka dhaabbatan yoo ta'e Haayile Sillaaseen Dargii kalee amma wayyaana yaadachuu ni danda'ama. Kanneen dimookiraasiin isaan sodaachisu, dimookiraasiin hundaaf wabiidha, dimookiraasiin hundaaf bu'uura nagaati, bu'uura misoomaati, isa kana fudhatanii hiriira uummata Oromoo akka isaan seenan dhaamsa kiyya guyyaa har'aati. Adeemsi dimookiraasii akka milkaa'uuf qooda guddaa ka qaban humnoota biyya alaati. Humnooti biyya alaa hedduun imbasii Oromiyaa keessaa qaban. Isaan kun gariin fakkii dimookiraasiitii, fakkii kabajaa mirga dhala namaatii jechuudhaan yeroo hedduu nu barsiisu. Biyya kana keessatti ammoo waan barsiisan sana hojiirra oolchaan jiran waajjirri imbasii biyyoota alaa Oromiyaa keessa jiran, Finfinnee jiran. Yeroo uummati Oromoo ajjeefamu, yeroo uummati Oromoo seeraan ala hidhamu, buqqa'u, ilmaan Oromoo mana barnootaatii hari'aman, waajjirri imbasii tokkollee gadi bahee dhiittaa mirga dhala namaa kana balaaleffatee hin beeku. Carraa kana dhimma bahee waajjiraalee imbasii Ameerikaa, Awurooppaa fi kanaaf kan kana fakkaatan Finfinnee keessa jiraniin waan dimookiraasii, waan kabajaa dhiittaa mirga dhala namaa irratti waan nu barsiiftan sun hojiirra oolchaan jedhaan. Rakkoo uummati Oromoo qabu duuba tokko dhossaa tokko malee hin dubbadhaa biyyooti alaatu jiran. Ummati Oromoo biyya isaa irratti abbaa ta'uun, ummati Oromoo diinagdee isaa irratti ajajuun kanneen akka balaatti ilaalan biyyooti alaa hedduutu jiran. Ummati Oromoo faffaca'ee dacheen duwwaa taate dachee sun saammachuuf warri bololan hedduudha. Isaan kanaan sirna dimookiraasiitu dantaa adda addaa isaan qaban tiksuu fi danda'a. Sirna dimookiraasii, adeemsa dimookiraasii ummati bal'aa Oromoo qabatee jiru kana akka isaan deeggaran yaamicha godhaaf. Kaleessa gaafa mootummaan TPLF harka 99 injifadhe jedhu harka dhaanii doolaara gaditti jisaa turan. Mootummaan TPLF garuu jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf filannoo fuuldura keenya jiru kana waajjirri imbasii Finfinnee keessa jiru, waajjiraaleen imbasii Finfinnee keessa jiran martinuu sagalee dimookiraasii, sagalee kabajaa mirga dhala namaa ta'anii amna dimookiraasii ummati bal'aan biyya kanaa qabatee jiru akka deeggaran dhaamsa kiyya jajjabduu guyyaa har'aati. Ummati keenya yeroon ammaa kun yeroo murteessituudha. Yaada bilchaataa ejjennoo murteessituu qabachuu nu gaafata. Amina gubbaa jirra, amina kana xumuruudhaaf baatii jaannu fuuldura jira. Amina kana gubba utuu deemnu, karaa kana irra osoo deemnu gaaffilee adda addaatiin tokkummaa keenya balaa keessa galchuu hin qabnu. Tokkummaa uummata Oromoo bifoota adda addaatiin gaaffii jala galchanii amina gara dimookiraasii qabannee jiru kana obboota harkisuuf shirri hojjetamaa jiru hedduudha. Keessattiyyuu addatti qeerroof qarree bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffannoon addaa karoorri cubbuu bahee hojjetamuu jira. Qeerroo miindaa bubuutuu kennuufiidhaan dachee tokkorraa fuudhanii
kennuufiidhaan mana kennuufiidhaan waan adda addaa abdachiisuudhaan humna guddaa uummati Oromoo abdatu kana gargar qoodanii amna uummati Oromoo gara dimookiraasii geggeessaa jiru kana maseensuudhaaf hojjetamaa jira. Qeerroof qarreen Oromoo dantaa ganda godina amantiin gargar si qooduuf maallaqaan si bituuf hedduu irratti hojjetamuu jira. Jabeessi humnoota kana ofirraa eegi. Jaallan waajjira kana banan dhugaa dubbachuu yoo ta'e hojii jajjabdu hedduu keessa darbanii galata guddaa kabajaa guddaan qabaa fi hojiin jaallanii kun akka milkaa'uuf dandeettii qabdaniin gorsa qabdaniin maallaqa qabdaniin qabeenyaa qabdaniin yeroo qabdaniin jaallan kana bira dhaabbadhaa. Waajjirri kun kan milkaa'uu danda'u ifaajii jaallan kun qofa godhanii ni miti. Tumsa isin ummati godinaa Baalee jaallan kana waajjira kanaaf gootaniin karoorri waajjira kanaa milkaa'uu danda'a. Amma waajjira kana keessa teessanii bakka isin aangoo godina Baalee qofa ittiin hojiirra oolfattan ka hin taane aangoo Oromiyaa guutuu dhuunfachuudhaaf bakka isin ittiin karoorfattan bakka isin itti waliin murteeffan ta'a waajjirri kun. Waajjirri kun dalooloo ta'ee waajjiraalee addi bilisummaa Oromoo godinaa adda addaa irratti banate waliin Finfinnee irratti galaana ta'anii gabrummaa uummata Oromoo Oromiyaa irraa akka isaan haxaa harki tokkollee qaba. Waajjirri har'a banuuf deemnu har'a eebbisuuf deemnu kun waajjira uummati Oromoo ittiin milkaa'u waajjira uummati Oromoo ittiin injifatu akka ta'u shakkii tokko hin qabnu. Obsaan waan caqastanii fayyaa ta'aa ulfaadhaa injifannoon uummata bal'aaf. Tole hunda dura kabajamaa miseensa koree jiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo Jaalibsaa Nagoo miseensa koree jiraawwachiiftuu ABO Jabeessaa Gabbisaa miseensa koree jiraawwachiiftuu ABO Jaal Attoomsaa Kumsaa akkasumas miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo keessummoota keenya nu biratti argamtan qondaalota ajajoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo bareetoo dheeraaf wareegama gurguddaa kafaltanii gannoota 20 booda hiree kana argattanii hoggana keessan arguuf carraa kana argattan sabboontoota Oromoo qeerroof qarree shamarran dargaggoota guyyaa eebba waajjira adda bilisummaa Oromoo godina kibba bahaa magaalaa Baalee kanarratti nu waliin ifaajjanii dadhabdanii hiree kana miidhagsitanii masoo hedduu mataa gadi qabdanii carraa yaadamin kana milkeessitanii nu waliin argamtan hunda keessaniif baga gammaddan baga gammanne guyyaan kun dhaloota keenya baga gammanne. Itti aansuun jaallan hedduu hangafoota keenya jira waan guddaa jechuun barbaanne waanuma xiqqoo qofa isiniin jechuu barbaade qabsaa'onni hedduun godina kibba baharratti wareegama ulfaataa kafalaa turan hedduun isaanii kanneen akka Bakkalcha Buuyyoo kanneen akka Dhaqqabaa Soomoo kanneen akka Jaal Hulluuqaa Gadaa qabsaa'onni bara 1980moota jaallan hedduutu asirratti argamaa jechuudha. Kanaafin guyyaan kun guyyaa addaatii jechuudha. Waajjira qofa hin banne nuti qabsaa'ota bara dheeraaf waliin argin ka gufuu fi qoreen duumessi wahii jidduutti haguugame hundi duumessi nu jidduu ka'ee wal garree baga gammanne baga gammaddan siniin ga'a. Itti aansuun godinni kibba bahaa godina seena qabeessaa gadaamessa qabsoo adda bilisummaa Oromootii fi duubbee adda bilisummaa Oromoo kanneen wareegamni ulfaataa fi qaaliin itti kafalamaa ture akka ta'e
galmeen seenaa dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo akka dhugoomsu isiniif mirkaneessuu barbaadaa jechuudha. Godina kibba bahaa keessatti jaallan gootowwan hedduu qaqaalii arra argachuu hin dandeenye dhabne. Kanneen akka jaal Guutamaa Hawaas, hoogganni waajjira siyaasaa adda bilisummaa Oromoo, kanneen akka jaal Beekataa Boruufaa, qabsaa'ota nama 45 waliin qilee dayyuuf dumaal keessatti yeroo tokko caamanii awwaalchi isaanii bakka tokko ta'e. Kanaaf akkasuma immoo jaallan keenya nu bira hafanarra nu bira hin jirre silaa jiraachisuun mallee osoo danda'ame isaan jiraachifnee fi keenyaarra bakka isaanii bu'uun mallee jedhee yaadu 60 itti gabbarree dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo jiraachifnee asiin geenye jechuudha. ABO jechuun nuyi adda bilisummaa Oromoo jechuun godina kibba bahaati. Mamii fi shakkiin ka qabu yoo jiraate kamamuu fi shakku yoo jiraate nutti asaa ba'u. Kana boodaan godinni kibba bahaa wanti xiqqoo hasaasii garaagaraa takiisha keessa hasaasamaa turteen guyyaan katmii har'aa jechuun morma keenya kutan malee ABO dhiiguun hin danda'amu. Hoogganni ABO tokko addi bilisummaa Oromoo tokko kaayoon keenya tokko akeekni keenya tokko galiin keenya tokko ABO'n dhiigaa lafee keenya wanni adda nu baasu hin jirtu wareegamni keenyas tokko jiruun teenyas tokko qananiin keenyas tokko nuti ilmaan abbaa tokkooti. Kanaaf isii kana dhugoomsuun guyyaan har'aa laman dhalannu waan gabaabduu qofa isin hin dhiifama yoo dheeradde keessaan bahu yeroo tokko kibba bahaa keessatti har'a sadeen jaanii naannoo eela yaasaa kanaarti sadeentu hin jirtu. Intala takka jira nama barumsa guddaa qabu maastareetti turte yeroo sana alamitu jaanii isin ijoollee gara jiddu galaa kana akka malee shakkiti waan namni jedhu kana yoo gaala qalanii niyyitii jechuudha. Nu amma yeroo san daangaa malee onneen keenya wanni amna sa'a sadii deemne bishaan qumbaa kana heeyne waytu qeejjannee wal gaafanne dhadhaa qumbatti buufne daa'ima qumbatti jaallan beekanarrallee as keessa jiran jechuudha. Akkasi baanne hara takka adda kenninee fi hara lama humna keenya 2000 ol ta'u addatti qabnee jaalattoomsaan hin beekanse hara sanii har'a nu bira jiranii akkasi wal jiraachisaa turre dhiiroo takkaa nuti bara adda bilisummaa Oromoo ummanni Baalee ummanni godina kibba bahaa ummanni Sikkoo Mandoo yoo dhugaa Rabbii dubbanne akka waan ergaa kitaaba Qur'aana Rabbii biraatti dhufetti fudhate malee akka birattuu nu fudhanne moo akkanaami. Kaayoo sanarra namoonni dantaaf fedhiif wanti xiqqoof silaa waa hedduu hakkifadhaa man dubbadhu suuta lafa kaayadhaa kanaan sharafuun seenaa gootowwan ilmaan keessanii ka qe'een isaanii itti diigamte ka jiruun isaanii itti dhabamte jaalmurataa teessoo uno sheedam kanatti wareegamee jechuudha. Ilmaan isaa maatiin isaa irra yataama moo akkanaami magaalaa Roobee keessatti qe'een Shee Mahammad Amiin Caffaa hayyuun Oromoo qabdu maqaa adda bilisummaa Oromootiin diigamtee jechuudha moo akkanaami. Nu asxaa fi seenaa akkasii adda bilisummaa Oromoo keessaa qabu warreen hin beekne kitaaba hin beekne qara'uun haraama jechuudha. Haraam. Kana boodaan ganda keessaa ka'anii abbaan waan barbaade gurgurachuun mirga isaa dhiigaa lafee teenya itti harcaaf maqaa keenya immoo hin falman seeralleen hin falman sirna aadaa hamballeetiin gaaddisatti hin falmanna jechuudha hin danda'u. Tasallee maqaa keenyaan daldaluun hin danda'u. Oromollee qooduu yakkaa jechuun cubbuu Rabbiif nama birallee. Kanaaf qeerrolleen nu bira dhaabbadha. Jaarsi biyyaa abbootiin amantii hayyoonni aalimni sheekni aqilli qeerroon dargaggoonni nu waliin dhaabbadha. Diigamuun furmaata nuun ta'u jaran yoo diigamne borganama akka keenyatti kophee baafannee baqachuuf deemu. Baqachuun kana booda nu baasu. Injifachuuf ammoo tokko ta'uu qabu. Humnattiif jijjiiruu qabna. Qabeenya keenya bakka tokkotti deebisuu qabna. Galii keenya injifannoo rukutuu danda'uu qabnaa jechuudha. Kana gochuuf ammoo sammuu fi beekumsa uummata keenyaa walitti qabachuu qabnaa jechuudha. Ganda keessa deemanii waan xixiqqoo gandaa fi
safuu namaatiif hin tolle balbalaa fi wanni sa'a san bira dabarree jechuudha. Deeggartaan irratti gartee waan ati dubba akkasii gurraan dhaga'uun barbaadu. Gaalli fe'atee deemaa jira. Fe'aa lafan kaa'an. Gaalli suneen abaa'u. Gurra ittiin nama dhageeffannu qabnu kana booda. Yoo dadhabe nu duuba akka hiriiru shakkiin tokko hin jiru jechuudha. Shakkiin tokkollee hin jiru. Kanaaf kibba bahaani qulqulleessinaa rakkoon hin jiru waliin jirra amaanaa nurra kaayaa abdii nurra kaayaa nummoo isin qabanne isin abdanne isin amanne abaa'oo bakka kaleessaa sanatti akka deebifnuu fi gadaamessa haadholee keenyaa kaleessaa keessatti akka deebinu isin mirkaneessuun barbaadaa jechuu carraa kana. Kanaaf naamusa haa qabaannu safuu haa qabaannu waan hoogganni keenya jedhe haa dhageenyu ammaayyuu nu tuttuqanii waan biraatiin nu barbaadanii tasallee waan kalee qaqqabannu san amma maqaa dha'uun barbaannu. Walii galla ka wallisulleen suuta wallisi waan biraa ka onnee si oogute waan biraa haasoftulleen kiisha kaayadhu suutu manattu yoo galte mirga keeti. Kanaaf waan jarri ittiin tuqaa nu barbaaddu sana maanoo akkantu inni amaanaa rabbii isinitti dhaammadhaa. Warri jarjartee haada meetira tokko bitadha jettulleen abshirin bitatini rabbi jira si cinaa jirra jajjabaadhu ulfaadhaa fayyaadaa isin jaaladhaa hoogganoota ulfaatuun na dura jira galatooma waan xiqqoonne na kakkaafteef isin jaaladhaa kanatti onni galatooma fayyaadaa. Luposa da morte Kota di gasati kapsu magarte Kasena oromo ibse mulite Teleskom mafje luposa da morte Habile rogi Atio kubselle senake dijira Mirra Atio kuftelle senake nijira Agage midage jirate yo mirra Kafo amsi fete timbol Hora kapsona anisi dolkote Kafo amsi fete timbol Ura kapsoda isidol hey gamada kuya gamadu gamada hey Otadi kasati kapsoda kasena ormo ibse mulise Bilisum amje luposa da morte Otadi kasati kapsu magarse Kasena oromo ibse mulise Bilisum amje luposa da morte Agile Otowan oromo kakale bukiltu Akata te birru eduri benfitu de soba alite de mai alite di tole bullate darate de soba alite de mai alite di tole bullate darate orabo jamata
Otani gasati kapso magarse Sena oromo ibse mulise Biliso abje dubbo sa dabarse السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين كبرات نجار ربي سنر هجرات. والله حتى إيسا تكنجل قبولين بيكو. درا درسو سلامتان كي يكمل الراجم الراكات أنو الراكات إسنا جيس سنجر. رامس بيتو در الليل ميلان دمنش دريش أكو سني تدفني ودرجني صدومني وليمبولات الره. أبلي يعني صد الله أبلي يعني اللي هذا اللي بيتو سينكان. Akkasuma haddallee nageenyi rabbii ta'onni irraa buqqaate ka haadhummaa ka obboleeyyummaa ka gosummaallee dabalatee gosni cubbuu hin qabdu beektu rabbiin illee akkasitti nu uume innaa ja'alnaakum qabiilan wa shu'uuban ashaan tataarafu saniifuu sunis cubbuu hin qabdu garuu wal beekuu ولي أبسو والجنجراجو ولي تمسوف قرو
yoo cubbuuf dabatti jijjiirre sunis waan biroo taati hammeenya taati. amma sarran deebi'aa alhamdulillahi rabbil aalamiin ka darbe waraabnu ka dhufu malee amma rabbii guddaa waliin nu deebisee ammas alhamdulillahi rabbil aalamiin tana arguuf. kanaafuu akka intala Oromootitti silaa kabajaan akkuma isin sila qara jettan ulfaadhaa akka haadha Oromootitti akka jaartii yookiis haadha manaa dhiiraatitti qabsoon silaa nu warra laaltii beektu hawwan shamarran Oromootti irra hamtuudha dhiira caalaa. sababni subhanallah da'iifa nuun jedhani da'iifaa miti beektu jabduu onnattuu leet beerri waan saniifuu manni ka diigamu ka intalaa ka haadhaa ka obboleettii ka badullee ka irraa du'u abbaa ilma intala obboleetti beektu teessanii oduute haadha manaatiif intala callaa keenya garuu harka shanii dachaa lakkaa'amee keenya torra miidhaan caala. santu ta'aa ba'ee beektu haati Oromoo takkaa kadhattuu taatee argeen beeku ani garuu amma kagoonni irraa du'e kagoonni irraa wareegame waluu laaluu dadhabnee subhaanallah haati Oromoo haati gootaa haati warraa gootaa gabbaatee ala keessa deemti Oromoo gaafa san safuun cabdee beektuu tana safuun bakka hundatti nurkaabadde amma safuu san rabbi nu haa deebisu du'aa'ii godha abbootiin amantaa marti xiqqaa guddaan safuu sanillee rabbi nu haa deebisu warra wal jaalatullee rabbiin nu haa godhu warra wal cinaa dhaabbatu rabbiin nu haa godhu warra walii yaadu warra walitti yaadu rabbi nun godhi. ani addi bilisummaa Oromoo dhaaba kiyyatti nas deebi'a umrii kiyya gara nama umrii 14 ta'ee ka itti seene hadda akkoodhaani beektu asin dura dhaabadhu. alhamdulillah kanuma keessa deemaa takkaa ka biraan hafne takkaa ka qabsoo kiyyarraa halku takka irraan rafne sanuma keessa rabbiin na badhaase immoo ilmaan kiyya garuu fuudhaa waliin godaanaa waliin deemaa akkuma haadholiin keenya kaan ta'an ta'aa biyya ambaatiitti takka biyyi nan hin dhaqne jiru beektu Soomaaliyaan hin hafne Arabaan hin hafne Ameerikaa Faranjiin hin hafne maraa godaane hamtuu maraa dhibdee maraa keessa darbe garuu alhamdulillah rabbil aalamiin as ga'ee hadda as ga'ee biyya kiyyarra dhaabbadde eenyummaa kiyya saba kiyyatti labsuuf immoo sun waan guddaa anaaf bilisummaa kun. ammallee hin hafa karaan beektu garuu ibidda wayita qaqqaammatan ka itti siqanii qaqqaammatanii fi kaarraa fagoo ollee adda. har'a garuu yoo itti siqe gosa kiyya amba kiyya fira kiyya saba kiyyatu narraa eega qara garuu hojjetiyya callaa gubataa ture har'a waliin gubannaa tana beeytanii miti. adda bilisummaa Oromoo keessatti takkaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti hawwan shamarran keessaa dhabamanii beekan garuu warri hamatu warri goomatu keessa jiran jedhan waraana bilisummaa Oromoo keessa hooggan adda bilisummaa Oromoo keessa lakkoofsaaniin heddummaatinii malee hinuma jiran taasii dhalatan ilmaan Oromoo shamarran Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ta'an ka akka marartuu dagaa ka ibsituun waraana bilisummaa Oromoo turan bosona keessan daggala keessa wareegaman darbanii mana abbaa isaanii qe'ee isaanii keessatti
qe'ee isaaniit irratti shamarreen Qamariyaa Sheek Shabboo safii alaabaa Oromoo qabdu jedhanii qabanii magaalaa isii biyya abbaa isii irratti qabanii intala garaa qabdu wareegamte dhaawamte suni jechuun dachaa sila isinii hime sun ta garaa qabdu diddaa gabrummaa mormuudhaaf kun irra ga'e suni dachaa ka isii ilmi dhiiraa hojjasaa sila ilmi dhiiraa hojjasaa ka silaatu isiin ilmoo garaa baattee wareegamte sanaafuu maal jenne silaa har'a jiraattee tana agarte rabbiin isiidhaafillee jannata firdoos isiidhaa haa kennu saba sii gosa sii ka hafeefillee bilisummaa rabbi haa kennu jedha. Baratuu dhabuun rakkina guddaadha. Wallaaluun rakkina hin qabu. Waan darbeerraa barannee wal guldeemnee harka wal qabannee yoo jenne akkuma dur sodaatamnu akkuma danina callaa uduun taane galaana taane galaanummaan keessa dabarraa yoo walin taane ana asitti Faaxuma kottuu barcuma sii kennina jedhee yoo anaan ka kijibamu ta'e yoo obboleessa kiyya kaaniin beeseen ka kijibamu ta'e yoo alagaan kennaan hadiyaan kanu kijibu taate har'allee addaan baanu taane maaltu ta'a jara keenya gabrummaa ka ganna 100 lakkoofne ka ganna 500 achi deemna yoo wal qabanne immoo subhaanallah wanni tokkichi gaarri rabbi uumellee nu dura dhaabbatuuf hin deemu wal taanee gaara sanuu diigna. Amma wanni guddaan ani amaanaadha amma dhokka haadhaatti hawwan keenya shamarran keenya beektu mirga abbaatu falmata yoo dhiifamaa wajjin shari'aallee shan tarkaanfachuuf hin deemu akka faranjiitti illee yaadu akka oromootitti kan tala oromootitti mirga keessan falmattanii biyya bulchuun beektu silaa isintu amantaan biyya bulchaa sirnallee seerallee yoo mana seeraa dhaqnee murteessine dubartoonni keenya hawwan keenya seera sirnaan sodaa tokko malee murteessu. Garaan hiran isaan haqalleen jallisan kanaaf ol dhuftanii hamma aanaatti hamma gandaatti hamma gadiitti bulchiinsa amaanaa warra waajjira asiititti illee kadhaammadhu shamarran keenya hawwan keenya akka bakka bu'aa qabatanii haga gadiititti akka biyya keessan dhuunfattanii bulchitaniin amaanaa isinitti dhaammadha. Saniifuu akkasitti wal hubannee wal quba qabaannee yaa jarana galaanni kun gama tokkotti yoo yaa'e galaana bu'aa qabu galaana midhaan mixiree qabu galaana quubsaa ta'u ka midhaan bu'aa qabu horatu ta'a yoo galaana dhagaa cal'aa gangalchu ka ta'u yoo taate biyyee teenyaayyuu ka qabnu fuudhee biyya ambaatitti dabarsu ta'a jarana kan naman isinit dhaammadha. Assalaamu alaikum. Anis akkuma jaallitiyya Faaxee Adam macarraa nageessini dabarsitettanis baha Oromiyaarraa nageessini fideen jira kunoo Oromiyaa baharraa nageenyi keenya isin haa ga'uun isiniin jaa. Akka silaa fedhii keenyaatitti waan dheeraa wajjin haasa'uudha haa ta'u immoo yeroo waan hin qabneef gaggabaabseetiin waanuma fardii keessaa isin ibsuudhaaf tattaafadha. Qabsoo yookaanis uummanni Oromoo diddaa gabrummaatiif wallorraa kaasee kara dhihaatiin kara kaabaatiin kara kibbaatiin kara bahaatiin kara kibba bahaatiin kara kibbaatiinis godhamaa ture ka durirraa kaasee
olirraa kaasee hunda waan inaasoo hin jechaan lameenuma yoon isinii tuqe aanooleetti yookaan gabaabatti leenjisoo diiggaa afaan diddaa gabrummaatiif diina dura dhaabbatan. Achumaanis gaddabree yaayyaa alii sireefaan bakar waareefaan diddaa gabrummaatiif nafxanyoota dura dhaabbachuudhaaf gabrummaa hin fudhannu jechuudhaaf qabsoo gaggeessanii wareegaman. Arraan tana seenaan bakka lameen kanaa kan aanoolee kan calanqoo summii itti ta'ee arraan tana warreen dhaga'uu hin barbaanne akka jiran isin hundinuu numa beektan. Kanaaf nuti ilmaan leenjisoo diiggaati, ilmaan yaayyaa alii sireeti, ilmaan bakar waareeti. Qabsuma isaan eegalaniitu achirraa itti fufee jeneraal Waaqoo Guutuufaan gaara seenanii diddaa gabrummaa eegalanii achumaanis itti fufee ilmaan Hussein Buneefaan obboleessa isaatii wajjin Mahammad Bunee wajjin Koloneel Aliyyi Cirrii Adam Jiloofaan itti fufanii qabsoo isaan gaggeessaa turaniin kara bahaatiinis jaarraa abbaa gadaafaanis itti dabalamanii achumaan deemtee qabsoon osoo deemtuu adda bilisummaa Oromoo dhalchitee adda bilisummaa Oromoo sanitti Jaal Magarsaa Bariifaanis itti dabalamanii Baharoo Tumsaafaanis Haaji Adam Saaddoofaaniis Abdullaahi Ganamoofaanis Haaji Tureefaanis maqaa isaanii lakkoofnee kan hin finne isaanumarraa walitti dabarsaa deemee kunoo qabsuma santu deemee as gahe malee qabsoon kaleessa yookaanis akka biraatitti haasawamtu tajidduu tanaa yookaan samii tanaa gabbuutee miti jechaadha. Kanuma akaakilee keenyarraa abaabilee keenyarraa itti fufnee as geenyee arraas qabsuma santu qabsoon keenya waan bakka hin gahiniif jecha qabsoo sana bakka hin gahuudhaaf qabsoo sana xumuratti gochuudhaaf akkuma bara asaanu kana qeerroo fi qarreen harka qullaa madaafaa fi taankii dura dhaabbatanii wayyaanees achumaan dhabama godhanii qabsoon keenya arra mirga guddaa kana akka argannu kan nu taasisan isaanii jechaadha. Kanaaf waan arraan tana uummanni Oromoo argatee ittiin boonu sabboonummaa Oromiyaa qubee Oromoo ka afaan keenya arraan tana ittiin barreessinu mirga waliigalatti uummanni Oromoo arraan tana argatee ittiin boonuu fi waltajjii kanaanillee sadarkaa kana hunda kan akka argannu kan nu taasise qabsoo addi bilisummaa Oromoo gaggeesseeni jechaadha. Abbaan fedhe himachuu hin danda'u kan biraa. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo ka uummata Oromooti malee kan golee tokkooti miti. Addi bilisummaa Oromoo ka ilmaan Oromooti. Kan ilmaan Oromoo dhiiga isaanii itti dhangalaasanii lubbuu isaanii itti baasanii itti kitimanii qabeenya isaaniitiin waan qaban hunda irratti dhangalaasanii jaarratan waan ta'eef jecha addi bilisummaa Oromoo qabeenya uummata Oromooti ka hundaati jechaadha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo irratti qoosaan hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo irratti qoosaan hin jiru hoggaan isin hin jiru arraan tana haala adda addaatiin adda bilisummaa Oromoo keessatti isaa ta'u karaa alaatiin maqaa hin jirretti moggaasanii waan adda addaatiin dhaaba keenya xureessuudhaaf dhaaba keenya balleessuudhaaf wanni hin godhamin tokkollee nu hin jiru. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo dhaaba keenya moggeessuudhaaf waan hin godhin tokkollee nu hin turre jechaadha. Sana hunda keessa dabree injifannoo sadarkaa arraa geenyee jirra. If duubas hin deebinu qabsoon teenya bakka hin geenye waan fuulduratti maammanne hanga uummanni Oromoo bilisoomutti biyya abbaa isaa irratti abbaa ta'utti qabsoon ittuma fufti jechaadha. Kanaaf yaa Oromoo arra sadarkaa itti wal qoqqoonnu keessa hin jirru. Sadarkaa itti adda wal babaafnu keessa dabarree jirra. Wal babaafnee wal qoqqoonnee wanni argannu tokkollee nu hin jiru. Akkuma seenaa adda bilisummaa Oromoo irraa hubannutti addi bilisummaa Oromoo miseensonni waraana bilisummaa Oromootis kanneen qabsaa'an dirree lolaa irratti hundinuu ilmaan Oromoo hundi bakka takkatti boolla tokkotti waliin awwaalaman. Hogganni adda bilisummaa Oromoo amantiidhaan, kutaadhaan, gosaan
wooma fedheenu addan baanu ja'anii qabrii takkatti waliin awwaalaman. Tokkummaan kana caalu jira? Hin jiru. Kanaaf tokkummaan uummata Oromoo, tokkummaan dhaaba keenyaa dhiigaa fi lafee qabsaa'ota Oromootiin kan akka gaariitti jaarame waan ta'eef jecha bubbeen xixiqqoon bakka adda addaa irraa kaatu humaa irraa taruu hin dandeessu. Kanaafuu nutis kana jabeeffannee fuulduratti tarkaanfachuu qabna. Wayiin isin gaafadha. Jeneraal Waaqoo Guutuu gosaa fi gosaan amantiidhaan Oromoo addaan baasaa nuun jaanii? Huseen Bunee Oromoo addaan qoqqoodaa nuun jaanii? Kuni waan namoonni dhuunfaatti waan itti dhaga'ame mufiirraa mufachuurraa yookaanis badii dalaguurraa yookaanis shira gartee diinaatiin yookaanis waanuma fedheenuu bitamanii sammuun isaanii micciiramee jijjiiramanii waan kana fidatan malee akka Oromoottis akka dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoottis kuni waan qoosaa miti jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo heera adda bilisummaa Oromoo keessatti illee gosaan amantiin naannummaan kan deemu du'aan nama adabsiisa jechaadha. Kun waan fudhatama qabu miti. Kanaafuu gaa wanti waliin jennu nuti arraan tana akka Oromootitti jabaannee jirra. Akka Oromootitti kabajaa keenya kan dursandeeffachuudhaaf qabsoo xumuraarra jirra jechaadha. Kana waan ta'eef nuti sichi kana booda warreen nu qoqqooduu barbaadan warreen addaan nu baasuu barbaadan isaan sanu daanfuu gurra kan nu hin qabnu. Akkuma kunoo waltajjii mana kana keessaatitti wal geenyee waa'ee dhimma keenyaa mari'annee waan barbaannu irratti dhimma keenya irratti mari'annee wal gorfachaa wal barsiifachaa jirru kanatti haalli kun itti fufuu qaba malee kana kanneen nu jalaa balleessan hundi keenya waardiyaa taanee tikfachuudha qabna. Kana waliin wanni inni isiniin jiru fakkeenyaaf qabsaa'aan ni kufa qabsoon itti fufaadha kan adda bilisummaa Oromoo nu barsiise. Akkasumaami qabsaa'aan ni kufa qabsoon itti fufa jechuun ammoo hoggaa qabsaa'aan tokko kufe qabsoon ni faffacaati. Qabsoon ni bittinnooti. Qabsoon gargar baati jechuu miti. Waan isaan irratti wareegaman san bakkaan gahuudha jechaadha. Kanaaf qabsaa'aan ni kufa qabsoon itti fufte hoggaa jennu dhaaba keenyaas qabsoo teenyaas tokkummaa isii jabeessinee fuulduratti tarkaanfachiifnee waan jaallan irratti kufan san bakkaan gahuudha malee balleessuudha miti jechaadha. Amaanaa isii amaanaa san jabeeffachuutu nurra jira. Kanaaf akkuma qabsaa'aan ni kufa qabsoon itti fufti jennu san ABO'nis dhaabni keenyaas hin sharafamu jechuu. Sharafamuu dhaaba keenyaa abadan tole hin jennu jechaadha. Kanneen dhaaba keenya sharafuu barbaadanis nu hundinuu ilmaan Oromoo waardiyaa taanee tikfachuu qabnaan isiniin jaa. Sichi kana booda nuti akka Oromootitti dammeynee jirra, hubannee jirra, rakkoo dabarteerraayis waa hedduu mooxannoo argannee jirra. Arraan tana nuti akka Oromootitti kan jibbinu, kan ifirraa achi qabnu, kan ati keenyaa miti jennuun tokkollee nu hin jiru. Hamaanis keenya, jallaanis keenya, hundinuu keenya ifitti qabnee gorfannee waliin deemuudha malee nuti arraan tana quba walitti qabnee ati kaakkanaati, ati kaakkasiiti yeroo itti jennu keessa hin jirru. Kanaaf fakkeenyaaf ammaan tana fuulduratti hujiidhaan kan arguudhaaf teessan warreen akka amma fakkeenyaaf ammaan dura isiniifin ammas jabeessee waan kana ja'a aktiivist Jawaar Mohammad mataasaa waliinuu kan ABO yookaanis dhaaba kana komachaa ture qeeqaa ture isa caalaan turre arra isa wajjiinuu qaama tokko taanee qabsoo fuuldura tarkaanfachiisuudhaaf murteeffannee jirra. Jeneraal Kamaalis akkuma quba qabdanitti maqaan dha'uu wanneen adda addaatiin waan akkanaa nurratti raawwatan
waan akkasii nurratti raawwatan nu gaafatamuu qaban maalii godhan jechuudhaan waan adda addaa kan deemaa ture san hunda irraanfannee bira kunnee arraan tana qabsoo Oromoo xumuratti gochuudhaaf harka wal qabannee waliin hojjechuudhaaf murteeffannee jirra. Sanbira dabara addi bilisummaa Oromoo diina uummata Oromoo ta'ee kan uummata kana galaafachaa ture, kan dhiiga keenya dhangalaasaa ture, warreen akka Qamariyaa Haaji Bushaafaa ajjeesan isaanii wajjiinuu araaramnee isaanii wajjiinuu wal taanee fixannee qabsoo teenya tahafte karaa nagayaa kana bakkaan geenya jennee waliinuu hojjechaa jirra. Kanaaf mee nuti abbaa fedheewu hamaas haa ta'u yaada jallaas haa qabaatu waan fedheewu haa qabaatu addi bilisummaa Oromoo garaasaa bal'ifatee waliin hojjechuudhaaf hulaansaa banaa waan taateef jecha abbaa fedhee wajjiinuu rakkoo takka illee hin qabnu jechuu miti. Kanaaf diina wal godhannee barri itti wal barbaannu sanbira kunnee jirra. Fakkeenyaaf Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa, Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa, Daawwit fa'aa, Galaasaa fa'aa hundi qabsoo kanaa warreen akka Siisaa Ibsaa fa'aa hedduun isaanii hogganoonni dhaaba kanaa bara 2000 amata 20 dura jechuu walitti araaramnee fixannee kana booda nuti waliin tuunu waliin jennee bira kunnee jirra. Araaram finnee jirra mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa waan jiru. Kanaafuu mooraa Oromoo keessatti arraan tana kan balaa uumuu barbaadan, kan garaagarummaa uumuu barbaadan, kan yaada addaa uumuu barbaadan hunda amata 20 nuti araaramnee fixannee bira kunnee jechuudha. Kana waan ta'eef jecha nuti akka Oromootitti daangaa irratti wal dhabnaa? Afaan Oromoo irratti wal dhabnaa? Siyaasaa yookaanis kaayyoo Oromoo kan bilisummaa Oromoo jiru irratti wal dhabnaa? Nuti waan irratti wal dhabnu tokkollee nu hin jiru. Dhuunfaa mataa mufannaa ani maaliifin akkas hin taane, ani maaliifin bakka san hin taane waan dhuunfaa irratti ootee malee akka dantaa Oromoo irratti wanti wal nu dhabsiisaa addunyuma tan irratti hin jiru jechaadha. Kana waan ta'eef jecha araarri keenyas kan godhamu dhugaa fi haqa Oromoo baasuu irratti fi tiisuu irratti malee waliif dho'isuudhaaf yookaanis dhimma biraa achi keessatti barbaaduudhaaf miti. Kana waan ta'eef jecha walumaa galattuu nuti arraan tana Oromoon tokkummaan qabdu, dhaabni Oromoo tokkummaan qabu warreen ja'an nuti warra maraatan jennaanii jechaadha. Kana warra arraan tana waan Oromoo hin beekne jechaadha. Kanaafuu addi bilisummaa Oromoo akkumaan jedhetti hin sharafamu. Qabsoon bilisummaa Oromootis walumaa gala kana boodeef duuban deebitu nuti akka Oromootitti biyya keenya irratti abbaa taanee jiraachuudhaaf kana mirkaneeffachuudhaaf wanti nu dhorku karma fedheenu waan hin jirreef jecha qabsoo keenya itti fufna. Haa ta'u ammoo aanammaas irra deebi'ee waniin isiniin jiru adda bilisummaa Oromoo jaaruudhaaf, adda bilisummaa Oromoo asiin gahuudhaaf wareegni ilmaan sikkoo mandoo kafalan baasan hundi keessanuu waan beeytaniif kumaatamaan kan lakkaawan waliin qabsooyneeti mirga kana asiin gahanne dhaaba kanaas jaarranne dhaabni kun keessanii jabeeffadhaa eenyuyyuu isin harkaa yookaanis isin harkatti busheesse yookaanis tokkummaa keessan diigee akka isin hin dagachiifnee fi diinaaf farreeniif warreen Oromoo jibbaniif qaawwaa akka isinitti hin banne dammaqaan eeggadhaan isin hin jaa. Gabaabatti dirree kana keessa dhaabbadhee jaallan keenya kanneen dhabaman arraan tana kan akka jaalnadhii gammadaa fa'aa, Addeessaa Waaqoo fa'aa, Baqqalaa Dawaanoo fa'aa, Yoosef Mul'ataa fa'aa lakkoo hin finnu. Isaan kun hundinuu maqaa adda bilisummaa Oromootiin, kan hidhamnus maqaa ABO'tiin, kan dararamnus maqaa ABO'tiin. Kana achi tokkollee nu hin jiru. Wanni nuti taanu hundinuu Oromummaa keenya qofaani jechaadha. Waan Oromoo taaneef, waan abaluu maqaa dhawanii ani abaluu sun abaluu kan ja'amu bira dabarree jirra. Kanaaf gabaabatti ani isin xumuruudhaaf Waaqoo yookaan maal dhiifama Jeneraal Waaqoo Guutuurraa eegalee
Haajaa Adam Saaddoofaan eegalee Huseen Buneefaadhaan eegalamee Koloneel Aliyyii Cirriifaadhaan eegalamee achumaanis itti dabranii ilmaan Oromoo qabsoo kana asiin gahan akka seenaa isaanii hin xureessine akka maqaa isaanii hin balleessine amaanaa waliin jenna. Waaqoo guutuu ABO'dha. Jaarraa Abbaa Gadaa ABO'dha. Haajaa Adam Saaddoo ABO'dha. Nadhii Gammadaa ABO'dha. Addeessaa Waaqoo ABO'dha. Ka ABO'n ta'een kamtu jira? Hin jiru. Kanaafuu nuti waan akaakilee fi abaabilee keenya argannee asiin geenye kana jabeeffannee akka fuulduratti ittiin tarkaanfannu wal haa jabeessinuu wal haa kabajnuu wal jala haa yaanuun isiniin ja'a. Walga'een keenyaas kana qofa hin ta'u fuulduraas itti fufnaa hanga qabsoon keenya bakka ga'utti osoo abdii hin kutan qabsaawaan abdii kutachiisa malee ifi abdiin kutatu abdii kutachiisaa farreen keenyaas dhabamsiisaa hanga qabsoon keenya bakka ga'utti jabaadhaa waliin jirraa wal jajjabeessaa isiniin jeetiin asuma irratti dhaabaa nagaan naa jiraadhaa injifannoon uummata bal'aaf. Akkam nagaa jirtu jedha Oromoon ni marru keessattuu jaallan qabsoo Oromoo akkam nagaa jirtu dhaabni qabsoo Oromoo ganamaan hundaa'e qaanqeen qabsoo Oromoo bakka maraa ka'ee kanaaf kallachi Oromoo ABO'dha ta'e qabsoo wareegamtoota kan dhiigaan barraa'e bara dheeraa turus kunoo har'a ga'e qaanqee jalqabaattu baaleen keessaa ka'e carraasantu har'aa kunoo baaleen ga'e lafa horaan Oromoo jalqaba irraa ka'e burqaan madda walaabuu yaa'ee bakka mara ga'e qabsoo wareegama lubbuu kan dhiigaan barraa'e qabsoo wareegama lubbuu kan dhiigaan barraa'e. ABO'n ganamaa kashanan gumii sabaati. Tunniin akkanumaan oliif gadhamaati. ABO'n ganamaa ka jaarraa Abbaa Gadaati. Ka jaarraa Abbaa Gadaati, ka Elemoo Qulxuuti, ka Waaqoo Guutuuti, ka Nadhii Gammadaati, ka Huseen Buneef Aliyyii Cirriiti. Ifaajee jaallan qabsootti dhumaniiti. ABO'n gandaa miti Oromummaadha. Wallagga qofaa miti Oromiyaa guutuu hanga Gujii Keeniyaa hanga Booranaatti. Dhiiga uumamaa Oromoo qulqulluuti. ABO'n dhaaba Oromoo kallacha duraati. ABO'n bulchiinsa haqaa sabaaf sablammii hundaati. Asxaa Oromummaa fi sabboonummaati. Daandii bilisummaa ka haqaaf sirriiti. Birmadummaaf walabummaa Oromooti. ABO'n fincila qotee bulaa baaleeti. Wareegama qaalii gaafa aanoleeti. Falmii lola guddaa gaafa calii calanqooti. Ifaajee ilmaan Oromoo haqaati. Ifaajee Oromoo Baalee fi Shawaati. Ifaajee Oromoo Arsiif Wallaggaati. Ifaajee Baarootumsaaf Laggasaa Wogiiti. Ifaajee Hayyuu Duree Jaal Daawud Ibsaati. Ifaajee Hayyuu Duree Jaal Daawud Ibsaati. Bilisummaa malee hanga har'aa tustus dhugaan kee dhokatee dharaan awwaalamtus ufiinu qalanii woboodha jedhamus dhaaba Oromoo biyyarraa baasanii boojuuf curqunfamaa walitti qabanii maqaa Oromootiin nu nyaachaa turanii booda salphatanii gariin karaa gore gariin fuula guure. Bara sabni Oromoo gabrummaa xumuree qeerroon halka qullaa taankii dura goree injifannoo woboon kenna galmeessaatiin ture dararaa gugurdaa Oromoo irraa fure dararaa gugurdaa Oromoo irraa fure. Mindaa tokko dhala saba keef hojjattee diinaaf gad hin jenne umrii itti fixxee mindaan miseensa ABO gaafa Oromiyaa waa sadi gonfatte gaafa hiree ufii murteeffate gaafa jaallan qabsoo kiiloo 4 seentee mirga dhala namaa akeekanuuf keette. Murtiin Oromoo handhuura deebitee murtiin Oromoo handhuura deebitee ammas galanni karabbii baguma nuu dhufte Oromiyaa guututti waajjira banattee alaabaa saba kee ifatti dhaabbatte. Bakka maraan cimaa jabaadhaa hooggansi ga'umsa kee siyaasa kee uummata barsiisi daandii walabummaa qeerrootti agarsiisi. Injifannoo soofraa ka gaafa goolamadoo seenaa dhokate malee barreeffamuu dhabus lolli ishee damii ta'e ka maqaan dukkan buus ka Haji Nuuruu Haji Abubakariin gaafa san durfamu lola silaa waraabamuu qabu ammaaf katabamee seenaaf haa kaayamu.
dhiirri baddaa baalee kamuma akkam caala hundinuu gabbaanaan injifatee gala jaaldachaas robbaa gindiiri dhalatee kabara wayyaanee gabbayee hidhatee haajii usaatee soofaa dabalatee sheedam caffaa daalacha harannaaf saannate ana barbaree irraa haga qaachanitti isatu qabate. Akkuma Huseen Bunee Amaan Huseen faa waliin baaleen hundasaa to'atee waraana wayyaanee lubbuutti taphatee baaleen mataa gaaraa maruma to'atee jaallan hedduun biraa dhumtus warra hafee waliin haranna qabatee tullola tullu diimtuu sheedamiif saannate jaaldachaas rooba jeneraalota Tigree akka isin baafteen hundaa galaafate. Reeffa waraana wayyaanee kasaree hanqisee saannate gubbatti allaattii nyaachisee warra waggaa 30 nu bulchetu seenaa isaa dho'isee ifaajee billisoo haji galchuu qeerransa ishee damsan haadha eenyu nu haa dhalchuu. Dhugaa walanii daraan lafa muruun fira fakkaatanii diina nutti ijaaruun haga kalee taree amma boodan jiru. Warri dubbiin taane fuutee oliif gadi dhoytu warra halkan guyyaa hannaaf shira qofaan yaatu warra oromummaa ofii utuu hin beekne homaatu ergamtoonni diinaa ergamtuu basaaftuun warri kooma warra kama dhufe waliin dibbee dhoytu ta oromummaa ofiituu hin beekne homaatu ta oromoo jibbitu oromoo qulqulluu miti qaalaa ta'uun ol. Na arrabsite mootummaan ani mangaa miti qeerransa bosonaa qeerroo oromooti gabrummaa falmadde ani ilma waaqooti fincila xumura gabrummaa ka gadaa qeerrooti fincila xumura gabrummaa ka gadaa qeerrooti injifannoo oromoo ka waliigalaati abdii qeerroo oromoo dhaabaa'ooti ibiddi ilmaan waaqoo qabsiifte qabsotti keessattuu baalee fi arsitti shawaa fi ambootti ka homtuu dhaamsuu hin dandeenye cimaa wallaggatti ka homtuu dhaamsuu Anadhaaf yaada koo asirratti xumura kinni saaraan naa qeerransa ishee damii maqaan kiyya bara gadaan oromooti kaabaa'ooti diinni karaa gora gadaan oromooti karaa gora galatooma horaa bulaa jajjabee qabsootti cimaa jabaadha.